waaqayyoodhaati lubbuu kana baraarsaan isin jira. Du'a jalaa na oolchaa. Kana meedhee tareen isin kadhachuu danda'a waan biraa homtuu wanta nan jedhu hin jiru. Yaadana waaqa hundumti keessanuu kan qabdaniin na gargaara. Namni biraa namni na qabu hin jiru du'a jalaa na. Ashamaa akkam jirtu daawwattoota beekii shoo bakkuma jirtu hundumattuu nagaa rabbii isiniif haa ta'u. Har'a ergaa gabaabduu tokkoon isiniif qabadhee dhufeetan jira. Ergaan kunis ergaa dhimma lubbuu namaa oolchuudha. Egaa ergaa kana waa'ee isaatu isitti himeen dursa viidiyoo kanaan isiniif bana. Viidiyoo isaa erga daawwattaniitiin booda dhumarratti waan tokko waliin haasofna jechuudha. Viidiyoo baay'ee nama gaddisiisu, viidiyoo baay'ee garaa namaa nyaatudha. Obboleettii keenya tokkodha. Biyya alaa kan isheen jirtu. Egaa maal akka ishee mudate hin beeku waliin ilaalla. Lubbuu kanaa baraaraa, lubbuu kanaa ooshaa jechaatiin jirti. Obboleewwan koo waliin ilaallu. Isa dursaa namoonni chaanaalii kootti faarfatan gara chaanaalii kootti baga nagaan dhuftanii wanti hin gallakkisu hundumtuu akka dafee isin bira gahuutii fi chaanaalii koo sabiskiraayib godhachuu ni dandeessu. Akkasumas immoo laayik sheer gochuudhaan nu waliin turaan isin jedha. Tolee gara viidiyoo isaatti isin dabarsaatii na waliin tura. Akka mul'atan obboleewwan koo bakkee jirtanitti nageenya waaqayyoo iddoo jirtan hundatti Yuusuf faana haa ta'u. Har'a rakkina na mudate waan keessa jiru isinitti himachuudhaaf hin dhufe. Isin malee yoomayyuu qabu nama biraatu isin jirtan lammii biraatti nama biraatti himachuu deemuu hin danda'u. Akka inni jiraadhu gara Beeruut keessa hojiidha kan iddaan dhufe waggaa 2 ta'eera. Ifama faana garuu afura baasee yeroo baay'ee dubbii waan hin dandeenyeef na ukkaamsaatu jira. Beeruut iddaan dhufee waggaa tokko keessatti dhibee laphee kan hin qabdanaan jedhanii waggaa tokko hundaafuu mana keenyatti kan inni yaalamaa ture marfee fudhachaa jechuudha. Marfee fudhachaa immoo wanaa ture garuu amma gidduu opereeshinii ta'uun sirra jira. Atattamaan opereeshinii taatu malee gara du'aatti naan jedhanii kan jirani. Laphee kee keessatti wanni hojii jira. Dhiigni na hidhateeti kan jiru kanaaf hafuura baasuu dadhabee tan hin jiru. Kanaafuu ji'aasitti opereeshinii gidduu ta'uuf sirra jira naan jedhanii jiru mana keenyatti.